Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanalii koo. Egaa har'a maal hojjannaa? Buddeen toshinaa, buddeen xaafii adii kana fakkaatu wajjin toshinaa jechuudha. Biyya alaatti biyyaa baanee xaafii duwwaa toshuun nama rakkisa. Egaa akkamitti akkanaa bahee isinitti agarsiisa jechuudha. Amma gara jiru isaatti deemaan hordofa. Tole egaa akka argitanitti wanta na barbaachisu hundumaa sitti qopheessee dhiyeesseera. Isa dursa garuu warra haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas mallattoo notificationii tuqaatii viidiyoo haaraa si'an gadhiisoo akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Warri na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii isinis warra maatii koo. Laayikiis kan naa gootanii, sheeris kan naa gootanii hundumti keessanii hedduu galatooma. Egaa kunooti akka argitanitti asii daakuu xaafii adii qaba. Kubbaayyaa 6dha. Kun immoo raacitiidha. Raacitii kubbaayyaa 2, raacitii yookiin irshoo kubbaayyaa 2. Egaa akkamitti raacitii kana si'a jalqabaadhaaf namni qopheessuu barbaade viidiyoo hojjedheera description box irra isiniin kaa'a isa ilaala. Akkasumas kun immoo suunqoodha. Suunqoo yookiin hulbata akka loqada gara bahaatti hulbata kan akaa'ame kan daakamedha. Yookiin afaan Amaariffaatiin isa abish jedhanii isadha. Bishaan immoo bishaan bulluqan qaba. Bishaan bulluqadhaan keessaa amma gara bukeessuutti deema. Egaa ani maashiniin qaba. Kanaaf maashiniidhaan bukeessa. Harkaanis bukeessuu hin danda'ama. Akkuma biyyaa rakkinni hin jiru. Maashiniin wanta jiruudhaaf maashiniidhaan bukeessa jechuudha. Amma kunoo gara maashinii kootti daakuun naqaa akkasumas suunqoo isa sittan dabalaa. Suunqoo yookiin hulbata. Egaa namni tokko hulbata hin nyaannu yookiin suunqoo hin nyaannu yoo isa nyaanne suunqoo yookiin abshaabisha ennaa dhanni keenya jedhu. Akkas buddeen irratti nama foolii laatu. Nyaanni keenya baay'een hundaa'uun qaba. For example barbareen fa'aa fakkeenyaaf barbareen fa'aa xinnoo isheetti naqama suunqoo yookiin hulbata. Kanaaf hin nyaannatuun beekiin jechuukooti. Kanaaf buddeen irratti yoo xinneessitanii yoo itti naqxanii foolii keessan hin geeddaru. Kanaaf hin yaaddeenaa isiniin jechuufanii. Yeroo baay'ee kan foolii laatu si'a dhugamudha fakkaata. Tole egaa ishee kanas lolleettan dabalaa. Tole egaa maashiniidhaan nan bukeessa. Maashinii koo humna isaatti itti daddabala. Sirriitti egaa nan sukkuma akkuma harkaan akka sukkumnu akkasiin godha jechuudha. Egaa buddeen nama rakkisaa biyya alaatiin isiniin jedheera. Biyyaa baanayitii buddeen ispeeshaalii xaafii duwwaa toshuun nama rakkisaa garuu akkam bareetti egaa qadabukoon keenya baruu barbaada. Akkuma biyyaatti qadabukoo tokkuma qopheessuun nurra jira. Isaaf kan buddeenii fi kan bukoodhaaf kan ta'u duwwaa. Heeleen keenyas baruu barbaada garuu ituu abdiin kutatiin toshuu barbaada jechuudha. Si'a jalqabaa yoo didee si'a lammaffaatti gaarii ta'a deema. Irshoon isaa yookiin raacitiin isaas baraa deema. Kanaaf abdiin kutatiin isiniin jechuufanii yoo si'a jalqabaa yoo isinii didee jechuukooti. Tole egaa akkasitti gaanan sukkuuma.
yookiin nan bukeessaa egaa sukkumaan bukeessaa maashiniin egaa naa bukeessaa jira. Jiruu salphisaa jira. Egaa harkaan yoo gootan xinnoo ishee egaa sukkumuu barbaada. Sirriitti sukkumaa. Egaa kunooti qaqqabaa jira amma. Yoo xaraguu barbaada ammoo tanaasaa maashinii wanta ta'eefi egaa iddoo hundumaa sirriitti hin sukkumu. Kanaaf xaxaragdanii deebisuu qabdu. Egaa amma naa qaqqabeera. Amma gara qadabu kootti nan galagashaa jechuudha. Isa booddee maalan godhaa? Bishaan bulluqaatti naqaa. Egaa bishaan bulluqaadhaan bukeessuu qabdu. Bishaan qabbanaa'aa yoo ta'e buddeenichi hin ba'u. Kanaaf bishaan bulluqaatti naqama. Isa booddee har'a jimaata galgaladhaa. Absitii kan hin toshu dafinoo galgalaati. Amma dafinootti nan kaa'a. Isin garuu kun egaa qadaameedha yookiin sanbata duraadha kuni kana fakkaata. Isin garuu turuu yoo hin barbaanne ani egaa si'a xinnoo ishee qomxaxxeedhuun jaalladha. Isin aflanyaa jaallattu taanaan daftanii toshuu hin dandeessu. Har'a immoo dilbatadha. Kunooti kana fakkaata. Boor dafinoodha. Boor immoo isinittiin agarsiisa. Kunooti egaa har'a guyyaa arfaffaasaati kana fakkaata. Egaa akkuma isiniin jedhetti nama aflanyaa barbaadu gaafa guyyaa 3tti toshuu hin dandeessu. Egaa amma kana bishaansaa gadan naqaa hin barbaadu. Tole egaa kunooti kana fakkaata. Yeroo tokko baay'ee saamarii see ta'u yookiin boona see ta'u see baay'ee bulluqu akka gurraacha'uu ta'uu danda'a. Kanaaf rakkinni hin jiru. Isa gad naquumadha. Homaa miti. Rakkinni hin jiru. Amma akkasii sirriitti erga walammakee booddee absiitiin toshaa. Egaa bishaanni absiitii kubbaayyaa 2 bishaaniin danfisee kubbaayyaa 2. Bukoon kun immoo kubbaayyaa walakkaati. Egaa furdiseen hojjedha absiitii. Xinnoo ishees ibiddanan rokachiisaanii. Buddeen biyya kanaa yoo absiitiin isaa sirriitti hin bishaanne yoo ta'e dhaqee heeliirraan ba'u buddeenichi. Kanaaf furdiseenan godhaa. Akkasumas immoo abidda sirriitti hin rokachiisaa yookiin nanoo isaanii akka daqiiqaa 10 akkas nanoo isaa akkas chochoosaa. Achimmoo hin gwaggoolee maalii eebbitanii hin dhamayinaa maaliif booddee maashinii juusiidhaan bilindariidhaan wanta rukunnuuf rakkinni jiru hin yaadda'inaa. Kunooti akkas nu bishaachaa jira. Egaa absiitiin egaa buddeen absiitiidhaan toshuun egaa buddeenichi akka laafu godha. Kanaaf absiitiidhaan yoo toshame gaariidha. Nan gorsan laadha. Namoota akka koommoo yoo taatan fakkeenyaaf buddeen baay'een toshu yookiin daddafeessin toshuu yoon tosheessi firiijii keessa baay'ee tura. Kanaaf firiijii keessa baasee nyaachuudhaaf iseen barbaadu maayikirooweeviidhaan nan ho'isa. Maayikirooweeviidhaan seen ho'isu buddeenii absiitiin qabu akkuma laafaa ta'e taafaa jechuudha.
microwave seenuu isuni baay'ee akkuma bakka buddeenuma reefuu toshame fakkaatana. So absitichi baay'ee isa laaffisaa kanaafi faayidaa qabaa jechuukooti. Egaa nama akka koo turtanii warra nyaattaniidhaa fi absitiidhaan yoo toshitanii gaariidha. Egaa kunooti absitiin bishaateera ho'aama isaatti bukotti nan deebisaa yookiin nan galagashaa. Isa booddee waliin hin makaa. Tole isa booddee bishaan bulluqa ammas bishaan bulluqaa kubbaayyaa 6 naqe. Achi akkas erga sirriitti waliin hin makee booddee blenderiidhaanii hunduma ishee blending godhaa yookiin maashinii juusiidhaanii daqiiqaa 2 akkas nan rukutaanii. Isa maashinii isa dheeraa wayii jira tokko kan asii qadabu koo keessa galee kan mixii godhu. Isa qabdu taanaan xaaxaa kana blenderii gochuun sin hin barbaachisu. Xaaxaaniin salphataa jechuukooti. Tole gamma daqiiqaa 2 hunduma ishee akkasiin godhaa. Egaa buddeen biyya kana yoo akkasitti rukuttanii malee ijaan baasu kanaafidha. Achi qodaa gara biraatti nan galagashaa ammas qadabu koo keessaa baasee isa hafees akkasii amma dafqa baasutti rukuteeni. Isa hafees akkasumatti blending godhaa jechuudha. Amma bukoon amma dhumutti. Tole egaa kun inni dhumaadha. Qadabu kootti nan galagashaa. Egaa asirratti qadabu koo keessan hin miiccinaa. Maaliif seetanii isa bukeessitanii I think raacitiin yookiin irshoon yookiin yeastiin afaan Ingiliziitiin inni warra guddatanii yoo miccitanii warra sana whipe gootu yookiin miccitanii baastu. Kanaaf yoo gaasii deebistanii inni bukoo keessanii si deebistanii hin bukaa'u. Kanaaf hin miccinaa. Si fixxanii buddeen toshitanii erga fixxanii booddee miccaa qadabu koo keessanii. Tole isa booddee sa'aatii 24 hin turseenii kunooti sa'aatii 24 booddee akkasii danfee ba'ee bukaa'ee kunooti kana fakkaateera. Amma nan chochooseenii erga chochooseenii booddee nan toshaan jechuudha. Egaa kunooti heelee koo ho'isaan jira. Warra immoo haaraa taatanii buddeen toshuudhaa fi heelee keessanii temperaturii 450 irratti gootanii ho'istu amma dhumaatti jechuudha. Isa booddee hin toshitu. Egaa heeleen biyya kanaa zayitiidhaan sukkumuu hin barbaadu. Wanta gara biraanis sukkumuu hin barbaadu. Maaliif heeleen isaa akka biyyaa wanta hin taaneefi. Akkasumatti paper toweliidhaan yookiin waraqatadhaan haxooftanii toshuumadha. Egaa kunooti buddeeni ba'aa jira. Egaa heeleen biyya kanaa egaa piizzaadhaaf toshame jalqaba isaa egaa nuun buddeen jijjiirre malee kan piizzaati. Kanaaf hin barbaachisu zayitii dibuu maali jechuun akka immoo heeleen ho'ee baruudhaa fi kunooti akkasii harkaan bishaaniin akkas gootanii ho'uusaa baruu hin dandeessu. Gara biraa immoo kan isinii gorsuun barbaadu
akka koo daftanii buddeeniin toshitanii taanaani akka buddeen keessan turuu yoo barbaaddan ituun shaaggatiin yoo akka turuu yoo barbaaddan carqii qulqulluudhaanii carqii miccitanii carqii qulqulluudhaanii qabbaneessa daftanii irran tuulinaa daftanii ho'aa irratti ho'aa isaatiin yoo qabbaneessitanii sinii tura. Egaa kanadha. Kunooti amma buddeenii lammaffaa toshaan jira. Xinnoo ishee heeleen xinnoon wanta ho'ee fakkaata. Garuu it's okay. Si'a deebiseen toshuu qabbanaa dhufa. Gara biraa immoo kan isiniin gorsuun barbaadu heeleen biyya kanaa wanta gara biraa yoo itti toshitanii booddee buddeen keessan isinii jalaa balleessa. Maaliif qixxaa fa'aa yoo toshitanii daabboo fa'aa yoo itti toshitanii dhaqeetii jala isaa isinii jalaa balleessa. Kanaafi buddeen itti toshitu taanaan kan buddeenii duwwaa godha. Heelee keessanii wanta gara biraatti hin toshina. Tolee gamma buddeen sadaffaan baasa. Tolee egaa buddeen sadaffaanis kunooti. Tolee akka argitanitti kunoo ija bareedaa baasaa jira. Nan qadaadaanii. Tolee qaqqabee amma nan baasaanii kana fakkaata gaa buddeen bareedaa ta'eera. Egaa I hope jaallattu hedheena naaf dadhaa yoo jaallattan immoo sheerii naa godhaa laayikii naa godhaa sabskiraayibis naa godhaa. Egaa viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laa garrutti ulfaadhaa siniin jedhaa nagaatti.